ittaansitee dhugaa kan koo diddee sobasaa fudhatte ilaamee biiftuu koo akka samii keessaa waa tokkoon sitti maamee na dhageessaa tarii si lollaan si jibbee na seetee narraa addan bahin garaa narraa murtee afaan koo siin ala hin beeku kan biraa onnee koo dhuunfatee situ keessa jira hin danda'u tasaa sirraan nama hidha'uu onneen koo kee qofaa nama biraan gahu onneen nama tokkoo fi ona gooteen deemin fudhuu keessatti fi marartuu koo atillee kootumaanis kan kee qofaa namni adda nun baasu tarii kan nu qoodu du'a rabbii qofaa du'us jiruun turus jaalala kee baadhee du'een jiraa caala jaalala kee fudhee namni waadaa dhugaa yoo seeneen cabsine du'aan jiraa caala kan namni labsine kanaaf si jaalladheen siin boonee gammadaa waa dhabee si qabaannaan maal dhabee tan gaddaa sittin obsa yoomuu guyyaan koo siin tolaa cabus nan dhukkubu hin deemu okkolaa gammachuu jaalalaa of keessa gangalchee jaalalaan na hiitee situ nama raachee ofiyyuu dagadhee siin alaal tokkoyyuu miidhamnaan miidhamee fayyinaan kan fayyu ana hunda caalaa isa ofii si kennee kan si waliin turu bakkeetti siin ganne boojituu jaallaa giifti arsii qorsoomaa abdii biraan qabu abdiin kiyya sumaa dubbii sobaa tuulee yoo fakkeesses namni onneen koo kee qofa biiftuu koo amanii onneen koo kee qofa biiftuu koo amanii. Thank you. በጣም thank you. ገለቶም ወላሂ ገለቶም ካና ስራ የጋሚያን በጣም እና ገለቶም በጣም thank you ማሻአላህ ተባረከላህ ቦይካ ጣይ ኢሚማሙ ቱጋ ዱበቹፍ አኒ ማነር ጫሳን ዱቢሴ በር ኦኔን ኪያቡ ይስበቃ walaloo reef mambaree sira deebi'een dubbisne bakka dogongoraatti namaaf kolchaa soori. Can you banten guys? Biqiltuu biqiltuu ki family kooti seeggamuu qaba. jalqabu tokko lama jedhi jalqaba yoo inni sitti tole na badhaaftaa dhumar okay maraattuu koo Yabadi jechuun buddeen gaddalee YouTube irra deemaa ture bara. Bilaa khalaas. Maraattuu koo. Ana waaman jenni jedhisiitu jedhi. No ookoo jedhi yeroo maraattuu koo jedhi. Ookoo jedhi. Yeroo tokko kaa. Aisha mara. Ay nama jaalalan bee. So jaalalan bee inni asirratti. Aarsaa meeqa qaba? Ookoo. Okay. Mata duree isaatu maraattuu koo jedha. Ati immoo ookoo jechuu qabda sirriitti jedhu waan. Hundi keessan haga ababaa 18 ishii. Yalla let's go. Okay. Amma ookoo jetta sirriitti. Ookoo jechaatu oolamu. No ammallee si waamne utuun si waamin ookoon jedhin. Takkitti qofa isanuu hogguu jalqabaa. Beef to kojel maratu konje beef to kojel no never injedin kalas an maratu miti injedin infed baka infed wallahi infed manje chura maratu chura okay barbare ko inje beef to jadi makabban ko na base yo kan isi wala lo kan ke
A'udhu billahi minash-shaytan. Okay. Inaaftuu koo mustahil biiftu majid. Inaaftu eenyu akka taate eenyutu beeka. Eenyu akka taate eenyutu beeka sun jee bar. Biiftu majid afaan waa gadi baafadhu biiftu jedhi. No, hin jedhu. Biiftuu maal jedhu? Injini ka walalichi mayu injini. Walalichi maan jedhi walalichi abbaa barraa'eef hin beeku kaan. Walalichi abbaa jedhaattuuf ani hin beeku irraa. Dhugaa dubbachuuf maraattuu koo jedhama turreen isaa si'uma barraa. Bakka san jijjiir bakka san takkitti qofa maqaa jijjiir. Eenyu jecha maqaa jijjiir nee bar. Dhiira ayyee hin jijjiirin dhiisiin barbaadu hin jedhin. Maraattuu gosa jedhu hin awwaattuu? Hin awwaadhu. Maquma kiyyaan jedhi. Okay. Biiftuu. Biiftuu koo jedha akkuma maraattuu koo itti san. Wallahi. Jedh. Biiftuu keenya. Hin harkisiin si jamma. Sorry. Okay. Okay. Say again. No, alana sirriitti no nan kolfisiisi wallahi. Sirriitti jedha nan kolfisiisi. Wallahi jenna akkan jedhe yookiin dhiisi. Okay. Sirriitti na dhaggeeffadhu. Okay. Haadha Huseen. Haadha Huseen. Walaloo maqaa jijjiiramee kaawwayyaamu. Jijjiiree bara ilal. Yaa ilaahi maraattuu koo jedhe hin didde. Barbaree koon jedhe hin didde. Haadha Huseen jedhe hin didde. Miima. Barbaad. Jinnii koo. Jinnii koo. Jinnii jaadhawu. Biiftuu jedhii. Okay. Biiftuu keenya. Keenya. Aduun kan nama hundaati bara aduun. Biiftuun kan nama hundaati. Maashaallah leek haya. Okay. Jedhin hin fedhu jedhin kalaas hin jedhu. No isa haadha Huseen kana ilaa walii galtanii ittiin na waametti miti abbaa giddiitiin haadha Huseeniin. Walii galtanii. Horataa. Hin fedhu walalicha hin fedhu hin jedhin. Okay, qimamii koo. Ani maquma kiyya normaaliyyaa. Maquma abbaan koo naa baasee kun biiftuu jedha. Doktor Biraadhiis biiftuu jedhe. Maal afaantu si wallaalee? Yookaan forward naa godhan asirratti naa dabarsiiti asirraa itti dabaladhee nuun dubbisaa. Yalla. Maqaa kiyya dhabuun si qaanfachiise natti qaanfatte moo maqaa kiyyatti qaanfatte habiibii kiyya maqaan addunyaa irratti akkana bakka. Maqaa kiyya bazoo hin argamu. Kalaas hin jedhin baay hin jedhin. Argitee kanumaaf bari nama maraattuu koo siin jedhe tokko kanumaaf bar waan biraatiif miti. Walla in ariifatta bar. Okay, walalucha keessatti ibsaa yoo akka hojjetu wanta hunda qabatee dhufe walalichi dhaggeeffadha. Biiftuu koo. Walloo irra dubbisi gajjee. Kunoo nan dubbisa bara. Biiftuu koo. Maal jedha? Ana aaree rooma yaamtee barra dhuftee baay'ee aaree koo. No. Alas. Okay. Hin waattu miti. Biqiltuu koo jedheera deddeebi'ee si waamnaan hin waattu. Biiftuu. Wayya. Okay. Eegaluu.
Koko jadi ka. Biqiltuu ergattee jalaa qabamu akkam. Itu. Titne khane. Jala ka miskin. Maa sodaa dhiisii miskiina tiyya. Okay. Biqiltuu anaa dhufu. Miskiina ko. Na ego. Okay. Doktor dhaggeeffadhu gaa. Biiftuu koo. Koko. Amma barina wantan biqiltuu jedhu maqaan keessan lamaanuu baarraan ka'a. Dhiidha ittaane. Abbaate afaan dhibba kalas bakka abbaa mataa kun hin dhukkubsin. Maal gochuu na yaamtee gaateetiin fiiddee waan biraa haasofte. Egaa haasofti ammallee irra deebitee awwaadhunaan jechuufi. No sirriitti na waane wallahi walalichi walaloo akkanatti waa ta'u miti. Tokko walaloo dheeraadha. Lama walaloo onni takka namni siif hin jenne ansiin jechuu jedha. Jechuun bakka waan si gammachiisu aannan laphee keetti maal jedhee akkan si ibsu hin beeku. Jedhi sinkaa qorata wanti waliin buusu koomittiin hin buusu. No haruma laalee malee. Kan hundaan gadaa qabbanaa'u haruma jedhi. Si qabbaneessa malee kun anaan qabbaneessu bar. Waliin deemii taphannee si qaxxa'ee sin jechisiisa. Si qaxxaanaan wangee isa malee sin qaxxa'u. Yoon si mooyo. Na qaxxaata waan feeti. Okay, amma gara qaxxaa'utti tun deebine hagamna jaallatta kanuma qofanatti mistii gara fuula duraatti miyaanis gaaffiinsi gaafadha. Hagam akkana jaallattu yoo danda'ama ta'e telefoona tokko natti dawwali telefoona laphee keerra kaayinan dhaggeeffadha amman onnee kee keessa ana jira moo eenyu akka jiru jaalalli koo parsantii akkamii akka keessa jiru yalla telefoona biraatiin natti dawwali achirra kaayi. Kamiin si dawwal? Okay. Tokko natti dawwale jechuudha. Biqiltuu. Qoyal tokko. Akkati bareeddu wallahi. Wallahi nuura laayinii dhuma bar. Na jaallattaa garuu. Okay. Sinin jedha arabar. Doktor. Maaltu baasii biqiltuu inni baasii? Irratti wal faarsuun jaallattu bar. Miskin. Maaltu aarsan jettee kana qaru? Miskiina bar. Amma geemii taphanne yoon si moo'e ilaa booddee hafu wallahi booddee hafu yoo namoote walaloo keensiif jedha yoon si moo'e immoo Saayis namoosisaa mee walaloo san dhageenya walumaan walaloo san dhageenyaa mee namoosisaa waliin haa dhageenya walaloo san. Okay waan si adabu yaa rabbi Allah wallahi qaatan qopheeffadhu. Walaloo kana waliin haa dhageeffannu. Taap godha hundi keessanuu namoosisaa mee. Ustaaz. Galatooma. Iddoo akkuma ustaaza jaallattu kan akka ustaaza kabajju kanatti an abbaa ijoollee kee 14 gara fuula duraa akkasitti na kabajjina jaallatte. Waan jedha waan rabbi kennu akka waan harkaa qabu. Galatooma. Ustaazota baay'ee kabaja dhugaa dubbachuuf hedduu qabu. Fakkeenyaaf ustaaza yoo ta'an irra deddeebi'anii haati abbaan ilmaan keetii utuu sagadamee fi abbaa ilmaan keetiitii akka sagadamu sitti sii galee akkasii bar tuu sagadamee fi. Akkuma bar shari'aan illeen koomii abbaa manaa ofii jalaan jannata argatanii jedha bar sun dhugaadha gii laazim inni illee akka ishee eeguu qabu haadha isii.